تنافق من سنتيما أدولين أنيما أمري الجو خيمة جل قباتين قدين عدا سبا أرومو واللو خيستي ويررق إمدان هم نوجا حدتنين هواس رترا وتماجرو أماس جني اتففون كاق أمي لبو لك أبيجرا ويررقون قاموت سدين أمتنا قارت خنبنا ميوتو إسان إسرائيا اتسابيا بوليسوتا أدانانو أمارا في كوماندو راجتشون دبتا جراتان قدنا أدا أرومو واللو را دبفني توكو halkan idaa sa'aatii 12 irraa jalqabee hawaasa lola Shawaroobitti baname ofirraa faccisuuf gara jillee dhummuugaa magaalaa Sanbateetti galaa jiran humnoonni raayyaa ittisa biyyaa karaa irratti eeguudhaan konkolaataa keessatti dhukaasa irratti bane yoo xiqqaate lubbuun namoota 3 akka dabree fi kanneen lakkoofsaan 7 ta'anii irratti ammoo miidhaan cimaan dhaqqabuutu himame. ajjechaan suukanneessaan sababa shanee deeggartan jedhuun waraana murni bilxiginnaa bobbaaseen uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru Oromiyaa bakkoota hedduutti cimee itti fufee jira. Godina Arsii lixaa aanaa Heeban Arsii magaalaa Golchoota Jaamutti jimaata dabree ebla 16,2021 dargaggoota lama kanneen maqaan isaanii Aadam Shugguxii fi Bariisaa Boonsaa Jaaman isin ergama shanee qabdan sababa jedhuun rasaasaan akka ajjeefaman maatiin isaanii bilbilaan OMN'tti himanii jiru. Akka maatiin dargaggoota kanneenii nuuf ibsanitti ijoolleen ajjeefaman kunneen barattootaa fi nama hojii humnaa hojjetee ofii fi maatii isaanii jiraachisuudha jedhani. Loltoonni sirnichaa erga ajjeesaniin boodas maatiin reeffa akka hin fudhanne dhoowwaa turuu kan himan maddeen guyyaa har'aa reeffi maatiidhaaf kenname sirni awwaalcha isaanii akka raawwatame OMN odeeffatee jira. Godina Horoo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutti waraanni murna humnaan biyya bulchaa jiru torbaanota kana keessa dargaggoota 3 mana hidhaatii baasuun rasaasaan ajjeesanii reeffa isaanii bosona keessatti gatuun gabaafame. Reeffi dargaggoota lamaa argamee sirni awwaalcha isaanii raawwatamus kan dargaggoo tokko eessa akka geeffame maatiin barbaadee dhabuun yaaddoo guddaa keessa akka jiran maddeen himanii jiru. Waraana murni bilxiginnaa bobbaaseen namoota nagaa kan to'annoo seeraa jala jiran mana hidhaatii baasanii ajjeesuun Oromiyaa bakkoota garagaraatti cimee itti fufee jira. Dilbata har'aa ebla 18 bara 2021 galgala irraa jalqabee duulli tiwitaraa kan gaggeeffamu ta'uu koreen qindeessituun duula kanaa beeksise. Duulli kun waltajjii kaawunsilii ministeerota haajaa alaa gamtaa Awurooppaa gaafa wiixataa gaggeeffamuuf deemu kan ilaallatudhaas jaame. Jilli Haavistoon durfame marsaa jalqabaa yeroo dhufee fi achi boodas bakka bu'oonni gamtaa Awurooppaa irraa deddeebiin paartiilee siyaasaa adda addaa fi aktiivistoota qunnamuun dubbisanii turani. Mariiwwan walitti aansuun godhame kanas kan godhan gamtaan Awurooppaa filannoof taajjabdoota haa ergumoo haa dhiisu kan jiru murteessuu akka ta'etu ibsame. Duulli kun galgala dilbata har'aa sa'aatii 3tti kan jalqabamu ta'uun ifoomee jira. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaatti dargaggoonni mana hidhaatii baafamuun ajjeefamanii turan guyyoota muraasaaf erga awwaalcha dhorgamaniin booda maatiin fudhatanii akka awwaallatan taasifamanii jiraachuu maddeen gabaasanii jiru. Dargaggoonni kunneen baay'inni isaanii namoota 8 yoo ta'an isaan keessaa 2 maatiin isaanii kan hin beekamne yoo ta'u hawaasni naannichaa kaasanii akka awwaalan hime. Maddi keenya garasii OMN bilbilaan dubbise. Maqaa abaa'oo shanee jedhuun waraanni mootummaa goolinsa hamaa hawaasa irraan gahaa jiraachuu kan himan maddeen haalli naannichaatti argamu akkaan yaaddessaadha jedhani. Torbee kana keessa guyyoota 3 keessatti aanaa Limmuu Saqqaa fi aanaa Limmuu Kossaa keessatti namoonni nagaa raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefaman lakkoofsaan 13 ta'uu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana gama qaama mootummaatiin qulqulleeffachuudhaaf bulchaa bulchiinsa aanaa Limmuu Saqqaa obbo Abdurazaaq Haajiitiif bilbilee ture garuu milkaa'uu hin dandeenye.
oduma wal qabateen godina Jimmaa aanaa Gommaa keessatti waajjirri nageenyaa aanaa Gommaa dargaggoota hidhee dararaa jiraachuu maatiin hidhamtootaa OMN itti himani. Aanicha keessatti dargaggoonni baay'een hidhamanii murtiin malee dararamaa kan jiran yoo ta'u sarbamni mirga namoomaa irratti raawwatamaa jira. Maatii hidhamtootaa keessaa kanneen OMN bilbilaan dubbise. Loltoonni mootummaa qaama bulchiinsa aanaa wajjin ta'uun abaaboo shanee qulqulleessina jedhanii uummata nagaa dhoowwaa akka jiranis OMN odeeffatee jira. Achuma aanaa Gommaa iddoo shaayii shaappaa jedhamutti dargaggoonni lama maqaa isin deeggartoota shaneeti jedhuun guyyaa kaleessa humnoota mootummaatiin ajjeefamanii jiraachuu maddeen gabaasanii jiru. Dhimmoota kaardii filannoo kennuu fi fudhachuu diduu gidduutti ta'aa jiraniin uummanni keenya keessumattuu hawaasni baadiyyaa doorsifamaa jiraachuu qeerroon baha Oromiyaa irraa OMN bilbilaan dubbise himanii jiru. Milishaan gandaa kaabinee waliin ta'uun namoota dirqamaan karaarraa qabuun kaardii filannoo akka fudhataniif dirqisiisaa jira kan jaan maddeen namoonni umriin isaanii filannoof ga'ee kaardii filannoo fudhatee harkaa hin qabne mirga bakka tokkorraa gara bakka birootti socho'uu hin qabu jechuun hawaasa dararaa jiraachuu ibsani. Namoonni umriin isaanii waggaa 18 ol ta'anii kaardii fudhatanii badhaadhina hin filanne shanee fi deeggartoota shaneeti. Mootummaan tarkaanfiin guddaan akka warreen akkanaa kanarratti fudhatamuuf gubbaarraa kallattii nuuf kennee jira jechuun kaabinee fi milishaan gandaa bakka hedduutti uummata shoorarkeessaa jiraachuus maddeen keenya Oromiyaarraa yaada kallattii adda addaatiin nuuf ergan ibsaa jiru. Keessumattuu gochaaleen kunneen baha Oromiyaa, giddugaleessa Oromiyaa fi lixa Oromiyaatti bifa caasaa qabuun qindaa'ee uummata keenya sodaachisuu irratti kan argamu ta'uu maddeen addeessanii jiru. Godina Wallagga lixaa aanaa Qilxuu Kaarraa ganda ulaa Sabrii Jaamuu keessatti manguddoon abbaa maatii ta'e tokko kan maqaan isaa obbo Indaaluu Sarbeessaa Jaamu miseensa maatii isaa waliin hidhamee dararamaa jiraachuu jiraataan naannichaa OMN itti hime. Aanaa Qilxuu Kaarraa keessatti qaamoleen nageenyaa mootummaa adda addaa torbaanota lama asitti magaalaa keessatti buufatanii jiraachuu kan himu maddi OMN kun jiraattota aanichaa hedduutu hidhamee dararamaa jira jechuun bakka sanitti waan mul'ataa jiru dubbata. Obbo Indaaluu Sarbeessaa manguddoo biyyaa yoo ta'an ijoollee isaanii keessaa dargaggeessa waggaa 25 kan ta'e Maarqoos Indaaluu erga itti gaafatamummaa isaanii jalaa bahee waggaa 5 dabru ollaa maatii kanaa kan ta'e namni OMN dubbise himee jira. Ijoo keenya xumuraatiin dhimma naannoo Tigraay irratti tarkaanfiin dabalatamaa fudhatamuu baannaan wanti dhufuuf jiru hunda keenya yaachisuu qabaa jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN dhaabbatichi dhimma naannoo Tigraay ilaalchisuun ibsa sanbata galgala fuula isaa irratti baaseen beela akka meeshaa waraanatti fayyadamuun yakka jedhee jira. Dhimmichi hunda keenya yaaddessuu qaba. Tarkaanfiin dabalataa yoo fudhatamuu baate kun agarsiiftuu waan fuula duratti ta'uuf jiruuti. Beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun yakka jaan UN'tti dursaan gargaarsa namoomaa Mark Lowcock akka jaanitti naannichatti karaan gargaarsi namoomaa ittiin dhaqqabu ammallee rakkoo guddaa akkuma ta'etti jira. Kanaafuu namoonni beelaan du'aa jirus jechuun haalli naannicha keessa jiru yaaddessaa ta'uu hima. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniis ta'e ajansiiwwan gargaarsa namoomaa dhaabbaticha waliin hojjetaa jiran loltoonni Eertiraa bahaa jiraachuu isaanii hin garree jedhani qondaalli UN kun. Tolee kabajamoo daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ijoon irraaf qabannee kan hanga ammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessatti isiniif dhiyaata. Isinitti himuun isinii waliin tan turte Na'imaa Umarii gama ogummaa kaameraatiin Bayaan Abdii Jaliil gama gulaalii suur-sagaleetiin Abdii Jamaal nu waliin ture. Daawwattoota OMN gabaasa addaati isiniif dhiyeessina. Godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti weerara qindaa'an humnoota hidhataniin hawaasa irratti raawwatamaa jiru ammas cimee itti fufuun gaaga'amni lubbuu dhaqqabaa jira. Weerarri kun qaamota sadeen uummata nagaa irratti kan baname yoo ta'u isaanis raayyaa ittisa biyyaa, poolisoota addaa naannoo Amaaraa fi koomaandoodhaa jechuun dubbatu. Jiraattota godina Walloo jidduu namni OMN bilbilaan dubbise. Halkan edaa sa'aatii 12 irraa jalqabee hawaasa lola shawaa roobititti baname ofirraa faccisuun gara jillee dhummuugaa magaalaa Sanbatatti galaa jiru. Humnoonni raayyaa ittisa biyyaa karaa irratti eeggachuun konkolaataa keessatti dhukaasa itti banuun yoo xiqqaate lubbuun namoota sadii akka dabartee fi kanneen
kanneen lakkoofsaan 7 ta'an irratti ammoo miidhaan cimaan dhaqqabuutu himame. Haa ta'u malee waraanni iddoowwan garaagaraatti gaggeeffamaa waan jiruuf namoonni du'an dabalaa jiraachuu odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa arganne kan mirkaneessudha. Warra lubbuun isaanii dabarte hamma ammaatti kan hin awwaalamin yoo ta'u isaan madaa'an ammoo yeroo ammaa buufata fayyaatti yaaliin fayyaa taasifamaafii jira. Namoota ajjeefaman kanneen keessatti imaamni masgiidaat kan argamu ta'uu OMN odeeffatee jira. Gandoota akka Dareensaa, Golboo, Saddeeqoo, Geeloo, Qacama, Qalamee, Ashawaalixee, Wambee, Coqorsoo, Eddoo, Madiinee fi warra Dalal jedhamutti humnoonni addaa naannoo Amaaraa weerara banuun jiraattota qe'ee isaanirraa baqachiisaa jiraachuu odeeffannoon garasiin dhaqqabe kan mirkaneessudha. Karra qoratti ammoo namoota guyyaa kaleessaa ajjeefamanillee awwaalchi akka dhorkamedha. Walumaa galatti haalli nageenyaa godinicha keessa jiru daran hammaachaa dhufu jiraattonni yaaddoo nageenyaa qaban ibsatanii jiru. Humnoonni raayyaa ittisa biyyaa kaayyoo ergamaniif moggaatti dhiisuun ifaan ifatti gara warra Amaaraa goruun duula durguggaa sanyii Oromoota irratti raawwataa jira. Irra caalaatti lola guyyaa kaleessaa gaggeeffamaa turan uummata keenya kan miidhe humnoota raayyaa ittisa biyyaatii jaan namni dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofaa jiru. Kaleessa akkuma jedhame lolli karaa Kaarra Qoree jedhamuun banamee ture. Biyyoonni mootummaa naannoo Amaaraadha. Kaarra Qoree bakka jedhamutti uummata Oromoo seebulaa qulqulluu waan tokko namoota hedduu kan madeessite. Madeessuu qofaas miti kan garaafatte. Kanaafuu achirratti uummanni baay'ee miidhamee yeroo ammaa Dareensaa Saddeeqoo kan jedhamu baqatee deemaa jira. Gara galgalaa irratti immoo Shawaaroobitti irraa kaasuudhaan hanga baay'ee lubbuu hedduu galaafatee jira. Namoonni lafoo deeman sodaachuun wayittii ramadaanaatiin bosonatti akka baqatan dubbata jiraatan godina Walloo. Ganama har'aas aanaa Jillee Dhummuugaa lafa marattee jaamtutti lolli cimaan humnoota addaa naannoo Amaaraatiin jalqabuu maddeen keenya garasii gabaasanii jiru. Tajaajilli intarneetii fi bilbila harkaa dabalatee bishaan hin jiru. Ibsaanis akkasuma adda citee jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Dhimma kana gama mootummaatiin qulqulleeffachuuf bulchaa godinichaa kan ta'an obbo Ahmad Hassanitti bilbilus walgahii irra jira jedhanii yaada isaanii fudhachuu hin carranne. Daawwattoota OMN haala Oromoonni Walloo keessa jiran jala buunee hordofuun kan isiniif gabaasa.